Giiftii maal taatee dhiphattee? Maaliin dhiphinni kee? Mee natti himi. Ani jaalallee keetti kan hin himne eenyutti himta ree? Jechuun gaafate. Yooninis isheenis waanuma tokko tokkotu na dhiphise. Waan hunda namatti hin himamne tiree. Wanta namni itti himanis jira. Wanti namatti hin himamne jira. Kanumaafi maaliin natti himi? Hangan danda'u tokko sin gargaara jechuun deebiseef. Yooninis isheenis akkas jetteen maallaqa na barbaachisa. Yooni maallaqa maalii? Maalitti goota? Jechuun gaafate. Maaloo Yooni akkas naan hin jedhin. Maalitti gootaa? Maaliif barbaaddee? Eessa naquufi? Jettee nan gaafate maaloo. Maaliif akka ta'e sitti himuu hin barbaadu malee. Yoo dandeessee maallaqa naaf kenni. 50,000 na barbaachisa. Maaliif barbaaddee 50,000? Nan gaafatin siin jedhee sitti hin himneeree. Maaliif irra deddeebitee na gaafatta? Wantan barbaaduuf jettee deebistee. Nageenyi koo bakka jirtanitti siif haa ta'u. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa har'ammoo diraamaa hiree, diraamaa jaalatamaa fi kabajamaa akkasumas illee diraamaa waan hunda barumsa guddaa of keessaa qabu wanta hunda irraa barannu kutaa itti aanuun isinii qabadhee dhiyaadheera. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan jaalalaaf kabajaan isin affeeree jira. Akkasumas laayik, sabskiraayib gochuudhaan yaada keessaniin ni jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkasuma warri na jajjabeessaa jirtan baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Isa edaa maaliif jettee nan gaafatin jettee jirta. Anan dagadhe garuu 50,000 gar baay'eedha bar. Baay'eedha 50,000 nan beeka bar. Osoo qabaattee osoo naaf gootaa turte jechuun deebifteef. Yooninis kaa maallaqni isheen gaafatte kun baay'ee guddaa waan ta'eef inni immoo harkaa hin qabu immoo hin qabu waan ta'eef Yooniin dhiphate kaa. Akkas yaadate Doktor Eebban kanaan dura wanta si rakkise jira natti himime maallaqa ni rakkattaa ni barbaaddaa kan jedhuunis yaadate innis isa bira dhaquu laata kan jedhu tokko yaadate. Egaa inni harkaa hin qabu waan ta'eef 50,000 dhiisatu 1,000 nama dhiba mitiiree yoo harkaa dhaban. Waanuma tokko si gargaara jedhee tanani malee ammaaf maallaqni wanti na barbaachisu tokko hin jiru jedheen amma kaa yeroo barbaachisu kanatti isa bira dhaquu inni akkas naan jedhee ture kan jedhu tokko yaadate. Doktor Eebbaan wanta inni kanaan dura jedheen yaadate amma isa bira dhaquuf murteesse. Giiftii biraa deemee jedhi bakka ariifachiisaa tokkoon ga'ee dhufa asumatti na eegi jechuun biraa deeme. Doktor Eebbaadhaan bilbilee eessa jirtaa? Dhimma wayiitiif ansi barbaade jechuudhaan deebisee nan dhufaa bakka dhufaan jira kan jedhu. Egaa maallaqa kanaan dura maallaqni si barbaachisaa jechuun jechaanii ture waan ta'eef har'a kaa maallaqicha isarraa fudhatamu isarraa hin fudhatu mee walumaanuu ilaalla kaa. Sirba jaalalaa si sirbuu akkamittiin kolfita? Haala keetu sagalee qofaadhaan si kiraara itti dabalee kabajatee baay'ee galatoome. Akka yaada kiyyaatti osoo kiraarri hafee sagaluma keetiin naa sirbitee natti tola. Ani garan jedhu garuu kiraarri kun funyoo 6 qaba. Namni immoo harka quba 5 qaba. Quba anjaaffaa quba kamiin rukutuu silaa namni quba 5 qaba jechuun gaafate. Isheenis kiraara sanarraa fuutee itti argisiiste. Ilaa atis mee harka kee kana fidimee akkana ni godhu kana godhe jechuun jetteen. Innis akkas godhe sagalee wayitu kiraara keessaa bahe. Sagaleen kun maal akka ta'e beektaa? Sagalee jaalalaa jechuudha. Sagalee jaalalaati jedheen
Innis deebi'eetoo kiraaricha irraa fuudhee maal godhu firee sirba jaalalaa tokkoon itti sii dabala. Adaraa Waaqaa maaloo kiraarichi gurra koo na dhukkubsee akkasumatti naa sirbe mee jechuun deebistee onnee koo kiraarichi waan gurra na dhukkubsee onneen koo siif akkasi dhukkubsitu beektaa jedheen innis sirba jaalalaasaa itti fufee. Jaalalichaas akkas jedha shurrubbeen qaaritee gaggeessee tan dhufaa garaa koo jabaadhukaa kan jedhu sirbeefkaa irra deddeebi'ee shurrubbeen qaaritee garaa koo jabaadhukaa gaggeessee tan dhufaa kan jedhukaa sirbeeffinnis isheenis gurra ishee qabattee dhaggeeffattee kusilaa gurra qabattee hoo akkamitti dhageessuu dandeessee sirbeenni sirbeefitti baay'ee tokko gammaddee kolfitee. Fuula ifaa itti argisiistee gammachuu keessa dabartee inni kunis gaa yaadannoodha. Yaadannoo osoo walitti hin bu'in kan gochaa turanii waan ta'eef hireenis kan nuun yaadatte. Innis akkasuma kophaa taa'ee wantoota garaagaraa yaadate. Egaa jaalalli baay'ee ulfaata miti. Wal jaalatanii wayin walitti bu'u wayin dammoo adda bu'u baay'ee tokko ulfaata miti reegaa. Isaanis gaa addaan isaan ba'uun osuma wal jaalatanuu garuu walitti jiran gisee wal bira ga'an immoo sobanii of jajan walii hin dubbisan. Egaa Waaqayyo walitti isaan araarsu jecha jaalala isaanii walitti isaan haa deebisu. Naasis gaa akkuma giiftiidhaan ergiin ga'ee dhufaa ati asitti na eegi akkuma jedheen inni garuu Dooktor Eebbaa bira dhaqee maallaqa gaafachuu ture gaa. Dooktor Eebbaadhaan wal arganii jennaan maallaqicha gaafachuu sodaate. Osuma sodaatu maaliree maalinni mala barbaaddee jechuun gaafate Dooktor Eebbaanis innis akkas jedheen osuma sodaatu ija sodaatan maallaqa sirraa barbaade. Maallaqa akkamii ammam barbaaddaree innaan 50 jechuun ammami 50,000 jedhee itti hime. Maatti goota maallaqa kana maallaqa baay'eedha barkun maatti barbaadennaan maatii gootu barbaade rakkoo wayiiti barbaadanii jechuun jedheen Yoonaasis Dooktor Eebbaanis kaa akkas jedheeni ka'ee Yoonaasis ati hanga tokko yoo irraa naaf kennite ani immoo gara biraatiin itti barbaada jechuun deebisee Dooktor Eebbaanis olii gadi yaadee yaa ta'u baqqaa anuu hundasaa siifan kenna jedheen Yoonis gammadee dhugaamoo Dooktor dhugaadha siifan kenna hunduma isaatiyyuu jedheen Yoonaasis gammade. Dooktor Eebbaanis erga maallaqicha siifan kenna jedheeni ka'e akkas jedhe garuu assaayimentii wayiitan sii kenna jedheen rakkoo hin qabu naa kenni maarree maalinni assaayimentichi jechuun gaafate Yoonaasis Dooktor Eebbaanis assaayimenticha gaafa guyyaan isaa ga'een sii kenna jedheen Yoonaasis tole rakkoo hin qabu Dooktor ati nama addaate baay'ee si galateeffadha waan rakkoo koo naaf furteef jechuun galateeffate. Fi hireenis gaa assaayimentii akka wajjiniin hojjetanii barsiisan kenneef carraan isaanii tokko godhe. Gammeenis baay'ee aare osoo jaalatu garuu nuuf jajanatti fakkaate hin aare akkamitti hiree wajjiniin dhugaa nama biraa wajjiniin maaliif naa kennuu dide barsiisan kun jedhee Saamsoonii fi Jiitutti himate. Akkas jetteen Jiitutu immoo lakkii gammee akkas hin jedhin carraan kun ikkoo jaalala keessan walitti isin araarsuuf ta'a waan godheef hin beekamu jettee lakkii ani hin barbaadu ani ishee wajjiniin akkana ga'u hin barbaadu jedheen. Saamsoonis akkas jedheen ammaati garaa keetti koo gammaddee jirta sobdeetuma of tuulta malee jedheen Saamsoonis. Jiituunis maaliif akkas jetta inni koo nama dhibbate akkas jedhama jettee lolte. Gammeenis gaa jecha Saamsoon jedhe aaree gatee deeme. Jiituunis lolteen in sobee of jajaa. Inni onnee isaa keessatti koo maqaa hiree jedhamutu barreeffamee jira. Hireen immoo onnee ishee keessatti maqaa gammee jedhamutu barreeffamee jira. Sobanii of tuulanii jedheen innis. Egaa diraamaan hiree har'aaf kanuma irratti raawwatee jira. Diraamaa kana keessatti diraamaa baay'ee barumsa guddaa of keessaa qabu jechuudha.
Akkasumas immoo waa'ee Dooktor Eebbaa yoo dubbannu Dooktor Eebbaan immoo nama fakkeessaa nama sobee duubaan nama Dooktora fakkaatee duubaan nama miidhuudha. Egaa kutaattaan immoo maal akka ta'e wajjin ilaalla. Hangasitti nagaan naa turaa. Baay'ee.